Lidatu Ayyaaloo seenaa siyaasaa Itoophiyaa ka dhiyoo kana keessatti nama maqaan isaa waan adda addaatiin kaafamu. Namni miseensa fi hundeessaa paartii falmituu tahee yeroo adda addattuu ka'u dhiyoo kana miidiyaadhaan dhiyaachuudhaan yaada wal falmisiisaa hedduu kaasaa ture. Yaada falmisiisaa kaasaa turee fi hirmaannaa inni biyya keessattuu qabuu fi finxaaleeyyii Amaaraa wajjin godhate jedhuun mootummaan Itoophiyaa yakka heera naannoo Amaaraa humnaan diiguu, mootummaa garagalchuu, shororkeessummaa fi wantoota gosa kanaatiin himatamee akka barbaadamu karaa miidiyaa isaatiin addeessee jira. Obbo Lidatu Ayyaaloo yeroo ammaan tana Ameerikaa jiraachaa ka jiru Itoophiyaattuu deebi'ee himata isarrattuu dhiyaatee ka bu'uura hin qabne kana mana murtiitiin falmatee qulqulluu ta'uusaa mirkaneessuu fi murteeffachuu isaa barruu barreesse tokkoon dubbatee jira. Obbo Lidatu Ayyaaloo barruu kanaanii himata Abiy Ahmedii kalaqa shororkeessummaadhaan narrattuu dhiyaate akkuma baratame addabaabaayii haqattuu deemee dura dhaabbachuu fi murteeffadhee jira. Gara biyyalleettuu ni galaa jedhee dubbatee jira. Obbo Lidatu Ayyaaloo gara biyyattuu garuu yoom akka galu hin dubbanne. Lidatu Ayyaaloo himatiin irrattu dhiyaate kun kalaqa hundee seeraa hin qabu, dhugaa hin qabu, bu'uura waan tokkollee hin qabu, himata siyaasaa na ukkaamsuu fi godhamu. Anammoo ukkaamsan sodaadhu kan sodaadhee biyya kiyyallee irra nafu biyya kiyyattuu galee himata kana dura dhaabbadhaa jedhee dubbatee jira. Akka Obbo Lidatu Ayyaaloo jedhutti waan sababa torbaa fi mootummaan kunini himata gosa kana kaisa ukkaamsuu yookaan sodaachisuu narrattuu banee jedhee dubbataa jira. Tokkoffaa mootummaan Abiy Ahmedii sirna dimokiraasawaa, sirna bulchiinsa gaarii gaafilee dhiyaatanii fi ukkaamsa malee deebisuu hin danda'u jedhee mootummaa Abiy Ahmedii himatee jira. Kabiraa ammoo yeroo ammaan tana warri mootummaa Abiyyiitii fi Oromummaan deemanii kaangoo gubbaa jiranii Itoophiyaa diiganii diigamiinsa Itoophiyaa yookaan ammoo daaraa Itoophiyaa irratti Oromummaa dhaabuu barbaadanii kan saaxilee waan jiruufi jedha. Gara biraatiin ammoo anini akka carraa tahee saba Amaaraa keessa waan dhaladhee fi yeroo ammaan tana rakkoonni gosa kana nama Amaaraa hedduu qunnamaa jirti. Kunilleen sababa tahuu danda'a jedhee addeessa jira. Kana qofaa miti Obbo Lidatu Ayyaaloo akka inni jedhutti yeroo ammaan tana siyaasa badii ka warra Itoophiyaa diiguu barbaade ka Oromoo kana hubadhee waan jiruufi siyaasa kana hubachuun Tigree fi Amaaraa walitti dhiyeessuu fi waan carraaqeef mootummaan na sodaatee na callisiisuu fi himata gosa kana narrattuu banee jira jedhee dubbachuun isallee dhagamee jira. Obbo Lidatu Ayyaaloo kan qofaa miti wantoota adda addaa ka sababa tahuu danda'an dhiyeessaa jira. Angaruu hin sodaadhu biyyattuu galee mootummaa kana dura dhaabbadha jechuun isaa dhagamee jira. Obbo Lidatu Ayyaaloo kanaan walittuu qabatee akka inni jedhutti ani biyyattuu galuu fi murtii murteesse kan namni garii na mararfachuu ni maltanii namni garii murtii gowwummaa qabu jechuu ni maltanii dhugaa waan akkas yaaduu maltanii garuu na jajjabeessa malee na dura hin dhaabbatina jedhee illee dhaamsallee dhaammatee jira. Obbo Lidatu Ayyaaloon warra heera humnaan diiguu fi akkasumas yakka shororkeessatiin shakkamanii kan naannoo Amaaraa keessatti waan ta'e keessattuu ajjeechaa Girmaa Yeshixilaatii fi waan faannoo fi humna adda naannoo Amaaraa qawwee hiikkachiisuun wal qabateeni himatame warri kunniin kan maqaa isaanii gartanii warra miidiyaa Itiyoo 360 fi warra Amaaraa finxaaleeyyii biyya kan keessa sochaanii garii warra to'annoo jalaa biyya keessatti oolanii jiranii warri Lidatu Ayyaaloo wajjin himatamanii barbaadamaa jiranii obbo Habtaamuu Ayyaaloo, Lidatu Ayyaaloo, Minaalaachoo Simaachoo, Berook Yibaas, Zamarkuun Beqqalee, Yerusaalem Teqila Tsaadiq warri kunniin Lidatu Ayyaaloo waan dabartee cuftuu isaanii miidiyaa Itiyoo 360 jedhamu hooggananii yookaan keessattuu hirmaatanii Lidatu Ayyaaloo miidiyaa kanarratti yeroo hedduu dhufa kaan ammoo Goobazee Sisaay gurbaa jedhamu kan miidiyaa sagalee Amaaraa jedhu Voice of Amaaraa Amaaraa Dimtsi hoogganu dhiyoo kana Jibuutii irraa qabamee biyyattuu galee jedhee kan mootummaan Interpol fi mootummaa Jibuutii wajjin qabee jedhu dubbiin sun ammaan tan shakkisiisa ta'aa jira. Isa dabalata Masaay Mokkonnin ammoo nama mootummaa Abiy Ahmed irraa bu'aa guddaa buufatee birrii miiliyoonotaatiin lafaa fi manni kennamee fi mootummaa Abiy Ahmed faarsaa ture. Ameessi maallaqa kalafaa sunini kamana irra gu'ee waan fakkaatu fi ammaan tana mootummaa warra fuulitti garagalee yookaan akorrafee
ምህረት ወዳጆ yookaan mirree wadaajoo kun ammoo hoogganaa faannoo amaaraa bahaa ofiin jedhu gara qobboo kanattu karaa koomee kan ammaan tan baqate achi buutan isaa hin beekamne bakki inni jiru kanirra goobasa isaa fi gabaasaa ture dubbii himaa tahee kaan ammoo Mulugeeta Amberbirii gurbaa jedhamu gurbaan kun ammoo miidiyaa biyya keessatti hammeenyaa fi jibbiinsa oofuudhaan beekamu Itiyoo 251 Itiyoo 251 jedhu hoogganu warri barbaadaman warri kana wanni isaan ittiin himatanii akkuma himata irratti gartanii ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል በማፍረስና በሽብር ወንጀል ተጠርጥሮ የሚፈለጉ ስርና ሄራ ሁምናን ዲጉ ፊ yakka shororkeessaatiidhaan shakkamanii barbaadamaa jiranii Lidatu Ayyaalo amma Ameerikaa jira. Warri kunini Mulugeeta Amberbir Bal'axee Shaggaa'u jechuun yoo duratti isinitti himte taate nama kallattiini Girmaa Yeshixilaa ajjeesuudhaan yookaan ajjeesisuun himatamaa jiru. Mulugeeta Amberbir Bal'axee Shaggaa'u Miret Wadaajoo Goobeza Sisaay warra kan waan dabarte warri gadafe kan Ameerikaa yookaan Awurooppaa jira jechuudha. Nama Ameerikaa jiru keessa Lidatu Ayyaaloo amma biyyattuu deebi'ee himata narrattuu dhihaatee himata soba kana mana murtiitiin falmadhee qulqulluu ta'uu kiyya agarsiisuu deema. Akkuma baratame addabaabaayii mana murtiitiin dhimmi kana mo'adhaa jedhee akkasittuu addeessa jira. Kanaan durallee obbo Lidatu Ayyaaloo himata wal fakkaata Hacaaluun gaafa ajjeefamee Jawaar Faatii gaafa hidhaman sanii himati wal fakkaatan fakkaatu tokkini irrattuu banamee yeroo sanittu abbootiin seeraa Oromoo hayyoonni seeraa Oromoo ka akka Abdul Jabbaar Hussein Gammadaa faati obbo Lidatu Ayyaalootii fi dhaabbatanii akka inni bilisummaa isaa argatu godhanii sababa sunirraa kan ka'e Lidatu Ayyaaloo mana hidhaa keessa bilisa jedhee manii murtii gadhiise achirraa kan ka'e Lidatu Ayyaaloo as Ameerikaa dhufanii yaalii argachaa turanii yeroo hidhaman sanittu dhukkuba onnee qaba yaalii isaan barbaachisa Ameerikaa dhaqanii yaalamuu qabanii jedhame falmiin guddaanii godhamaa ture keessattuu akka wabiin kennamee fi ala deemee alattu bahee yaalamu yookaan ammoo biyya ala deemee akka inni yaalamu akka manii murtii bilisa isa baasu himatis irratti dhiyaate siyaasadha jedhanii ijoolleen Oromoo sun akkasittuu falmaa turanii fi Eegi mani murtii bilisaa isa baasee himatii irratti dhiyaate dhaabbateen dubatti obbo Lidatu Ayyaaloo kunini gara Ameerikaa dhufanii yaalii argachuutu jiranii jechuudha. Ammaan tan wayyaahanii akka jiranittu gabaafamaa jira. Dhimma adda addaa irrattuu yaada kennachuun beekamaa. Dhimmi inni yaada irrattuu kennatu keessa waraan Itoophiyaa kaabattuu geggeeffamee wal qabatee mootummaa Abiy Ahmed qeequudhaanii weerartuu waraan Eertiraa jedhu sunini irrattuu irrattuu qeeqaa cimaa dhiyeessee ture gamtaa mootummaan Abiy Ahmed warra Eertiraa wajjin hundeessu jiran akka warri Tigraahii keessaa bayanii gaafachaa ture uummata Tigraahii illee bira dhaabbadha jedhee yeroo waraanii waggaa lamaaf deemsunittu sagalee guddaa tahee fi gabaasaa ture. Waan bulchiinsa Abiy Ahmed hanqina inni qabu jedhu cufayyuu saaxilaa jedhee Lidatu Ayyaaloo waan adda addaa waan hedduu dubbachaa ture. Kana Lidatu Ayyaaloo nama yaada madaalawaa yaada jiddu galeessaa qabu jedhamee akkasittuu akka tokkooni piroofaayiliin isaa ol ka'ee faarfamaa ture. Haa ta'uutii malee mootummaan Abiy Ahmed araara warra Tigraahii wajjin mallatteessee waliigala jedhee eegii sadaasa bara 2022 Afrikaa Kibbaa Piriitooriyaa keessattuu dubbatameen dubattus araarii mallattaan dubat obbo Lidatu Ayyaaloo durii namni beeku san Lidatu Ayyaaloo ka yaada madaalawaa yaada jiddu galeessa qabu Lidatu Ayyaaloo araara deeggaraa namni jedhamu sun ammaan tana guutumaa guututti waan gosa faallaa tahee dhiyeessaa ture warra Hiwwahaati illee baay'ee balaaleffachuun araarii mootummaan Abiy Ahmediitii fi Hiwwahaati waliin dhiyeessanidhaan sirrii akka hin taane ummata Amaaraa irratti ka dhiibbaa godhu jedhee waan adda addaa dubbachaa ture garuu barreeffamni inni dhiyoo kan ittiin beekamu yoo nyaachuullee hin dandeenye bittinneessuu hin dadhabu siyaasaa jedhu siyaasaa Oromoon warri Abiy Ahmedii yeroo ammaan tana Itoophiyaa ittiin bulchaa jiru kunini balbalaawum cirra liboottinoo poolitikaa yoo bulchuu hin dandeenye bittinneessuu hin dadhabu takka Oromoon biyya bulchuu hin dandeenye lama ammoo yoo biyya bulchuu hin dandeenye illee bittinneessuu hammeessuu hin dadhabdu akka lukkuutti jedhee
barreeffama sun barreesse barreeffamni sun falmii guddaa kaasee sababii barreeffamni sun falmii guddaa kaasee keessatti obbo Lidatuu Ayyaaloo Abiy Ahmedii akka mootummaatti yookaan ammoo sirna biyya bulchaa jiru akka sirnatu sun taane qeeqa gurguddaa qeeqa jibbiinsa fi hammeenya ka uummata Oromootii fi Oromiyaa irratti xiyyeeffatu barruu san keessatti dabarsee jira. Fakkeenyaaf wanni dhiyaatee jiru Finfinneen maqaan isii Addis Ababaadha malee Finfinnee maqaa jedhutti fayyadamuun dogongora seerayyuu ka cabse dogongora qofa osoo hin taane heeraa miti maqaan kun hafuu qaba. Finfinneen Oromiyaa irraa bahuu qabdi. Warri Finfinnee marsaa jiranii nu ammoo kaanee tokko taanee sabaaf sablammiin gamtaan dhaabbanne Oromoo Finfinnee marsinee jettu kana marsuu qabnaa barreeffama jedhu barreessa jira. Oromiyaan badiittu akka deemaa jirtu Itoophiyaa diigdee diigamiinsa awwaal Itoophiyaa yookaan ammoo daaraa Itoophiyaa irratti Oromiyaa akka dhaabbachuu barbaadanii warri Oromoo kun dubbatee sana wal qabatee badii kan ofirra dandamachuu fi yoo barbaadan waan amma dhufaa jiru Oromoon Finfinnee marsinee jedhamu isaanu marfamanii jiranii badii amma gad dhufaa jirtu waan yakka gurguddaa uumuu dandeettu jalaa bahuu fi yoo barbaadanii gaafii Finfinnee irrattuu qaban dhiisanii Oromiyaa waan jedhamu bakka 3-4-5 qoqooduu caccabsuu diddiguu akka qabanii yaada dhiyeessee ture. Kanaaf sabaa fi sablammiin tokkummaan kaanii Oromoo Finfinnee marsin warra Oromoo ka siyaasaa yookaan Oromoo Finfinnee marsin jedhan kan marsuu akka qabanii wanni kun taatee hubannoon kun dhalatee jennaani bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa keessattuu falmiin dhiyoo kana ka'e kan mootummaa Abiy Ahmed akka tokkottuu rifachiisee hiriirii suniin hiriira guddaa kan caalu sochii uummataa kan caalu uumuu dandeenya ka dhimma Finfinneetii fi dhimma fottoquu ka Oromoon ittiin deemaa jirtu yoo kana hubachiisne dhimma fottoquu dhimma Finfinneetii fi dhimma biyya dhabuu ammaan tan deemaa jiru sabaaf sablammii eegii hubachiisne jenne mormiin dhalachuu dandayu mormii bataskaana sinodoosiitiidhaan dhiyoo kana walittu ka'ee ka maal godhu dambalii siinii bunaa keessaa godhu kan beekanii warri Oromoo kun badiirraa akka dhaabbatu sabaaf sablammiin Itoophiyaatii fi Amaarii akka inni kahuu qabu Lidatuu Ayyaaloo barreeffama akkasittu dhiyeesse. Barreeffamni Lidatuu Ayyaaloo kun barreeffama akka malee balaa guddaa qabu sabaa fi saba uummataaf uummata ka walitti buusuu dandayu uummata Oromoo diinummaadhanii ka akkasittuyyuu maqaa itti maxxansuutti dhoobu san qofa osoo hin taane sabni biraa Oromoon isin marsee jira ka marsa jechuun yaamichi yakkaati. Sun qofa odoo hin taane dhaamsi inni achi keessattuu dhaame fi dhaamsi inni miidiyaa gubbaatti dhufee dubbatelleen labsii waraanaa uummata Oromoo irratti akka labsuu jedhanii hayyoonni Oromoo kan akkasitti turanii turani sun keessa tokko Dr. Tsaggaayee Araarsaa faati gamtaan Tigreetii fi Amaaraalleen ni barbaachisa sabaa fi sablammiin cuftunuu ka'ee warra biyyaa nu dhowwu warra biyyaa nu diigu warra lammummaa nu dhowwu ka Oromoo tana yoo ammaan tana hin balleessine hin barbadeessine badii guddaatu deema waan jedhu dhimma Finfinnee qofa Finfinnee dhabuu qofa miti Itoophiyaa diigamuu qofa Oromiyaan hundaa'uu qofa miti biyya Itoophiyaa jedhamtu dhabuudha. Itoophiyaa biitii jedhamte baduudha. Warra biyya nu balleessu kana balleessina waan jedhu dhaamsa gosa suni dhaame biyya dhabu lammummaa dhabu bira warra kan dhabama goona dhabamsiifna waan jedhu barreeffama akka malee jibbiinsa fi hammeenyaan guutame ka obbo Lidatuu Ayyaaloo barreesse inumaayyuu barruusullee miidiyaa warra jechuun ilaalcha gos kana qabu biratti dhufe akka malee faarfamaa ture. Lidatuu Ayyaaloo siyaasa Itoophiyaa keessatti bara 2005 filannoo geggeeffame keessattuu beekame maqaan isaa jechuun hedduu kakkayaa jira garuu yaada jiddu galeessa dubbataa jedhamee ka dubbatamaa jiru ammaan tana agooggo mulqatee gabbahee yaada jechuun finxaaleeyyummaa Amaaraa akka inni ittiin deemaa jiru hoogganaa waan sanii ta'u akka inni barbaadu biyyalleettuu galu wanni mootummaan na barbaadaa jiruu fi akka carraa tahee Amaaraa keessa waan dhaladhee fi waan jiru dubbatee jira. Lidatuu Ayyaaloo miidhaa fi rakkoolee adda addaa jechuun saba agoo kan isirrattu dhiyeessanii inni abbaan isaa warri isa cuftu haadha abbaalleen laastadha agoodha. Garuu dubbachaa hin jiru Amaaraa waan ta'e jechuudhaaf gara Amaaraa kanattu hirkatee ammaan tana jechuun goota Amaaraa of fakkeessuu fi jaba Amaaraa of fakkeessuu fi qabsoon Amaaraa hoogganaa hin qabdu waan jedhe yaaduu fi hooggana of godhuu fi nama carraaqaa jiru fakkaata. Garuu wanni inni haasa'e wanni inni dubbate himata kanaa fi himanni kun isirratti banamuu qaba banamuu hin qabu ka jedhu waan bira tahee dubbiin obbo Lidatuun dubbate karaa miidiyaatiin dubbii hammeenyaa dubbii jibbiinsaa dubbii walitti bu'iinsa kakaasuu danda'u dubbii jechuun hokkaraa guddaa uumuu danda'u
Heerii kunin akka jechuun humnaan diigamullee akeeka akka kennu fakkaata. Inni lidatuun barreeffama isaa kaardii barreesse kan keessattuu an biyyattuu galee himata narrattu dhiyaate karaa mana murtiitiin karaa seeraatiin dura dhaabbadhaa jedhee dubbatullee obbo Lidatuu Ayyaaloo akki jedhutti anin shororkeessa ta'ellee hin beeku shororkeessallee deeggaree hin beeku nama qabsoo karaa nagayaa qofa deeggaru shororkeessuma mitiyyuu warraaqsaa ka jedhamuyyuu waanuma gos kanallee ani deeggaree hin beeku jedhee dubbatee jira. Kunin waan lidatuun ittiin himatamu ittiin shakkamu miti. Himati gos kanarrattu baname kunin ana qofa miti himati warra abaa'oo irrattu baname woboo jechuudha. Woboo abaa'oo irrattu baname hewwahaati irrattu shororkeessa jedhame dhiyaateyyuu himata siyaasatiidha. Siyaasaan himatame malee himata seeraa himata haqaa karagaa qabuu miti jedhee dubbatee jira obbo Lidatuu Ayyaaloo. Kanaafuu namni qabsoo karaa nagaa qofa deeggaru ka warraaqsa hin deeggarre sababii ani shororkeessummaan himatamuu itti dandayu yoo siyaasa taate malee hin jiru kana mana murtiitu galee falmadhee bilisa bahuu deema. Lidatuu Ayyaaloo biyyattuu galaa wanni jedhu kun kan jedhu kun gowwummaa ta'uu ni mala yookaan ammoo dhiirummaa ta'ee akkasittuu uf daddabarsanii kennuun hin barbaachisu warri na gorsuu fi yaaddan nama rarfattan galatooma garuu an murteeffadhe jira na dura hin dhaabbatina dandeettan na jajjabeessa yookaan na dura goraa jedhee dubbatee jira. Obbo Lidatuu Ayyaaloo dhugumaanuu nama jechuun yaada qabu garuu yaadii isaanii ammaan tana nama akka malee yaada falmisiisa ta'e keessattuu siyaasaa Oromummaa Oromoo jechuudhaanii wal qabatee waan inni dhiyoo kana itti jiru barreessaa jiru yaada akka malee badii balaa biyya san keessatti uumuu dandayu. Lidatuun yoo galee haalli isaa akkam ta'uu deema ka jedhu hordofnee isin biraan gahuu deemna. Ni galaa jedhee dubbatee jira garuu yoom akka biyyattuu galee wanni inni laf kaahee addeesse guyyaa akkasittuu gala na eegaa jedhe hin jiru. Mootummaan Abiy Ahmedii yoo inni biyyattuu galee haala himata ammaan tan isirrattu banamee jiruun to'atamee mana murtii deemu hin oolu. Lidatuu Ayyaaloo akkuma dhaadate kanatti yoo biyyattuu ka gale taate kunin gootummaa guddaa gaafata murannoo guddaa gaafata. Namoonni garii kunin Lidatuu Ayyaaloo Maandeellaa Itoophiyaallee godhuu danda'a. Biyya san keessattuu namni yoo himate irrattuu baname baqatee biyyaa baha. Ka baqatee biyya bahu warri xiqqaa ka Oromoo tokko yookaan warri Tigraay malee warri Amaaraa hedduun isaanii baqatanii biyyaa bahan malee mana murtii dhaabbatanii himata falmachuudhaan kan mo'atan baay'een jiru. Kun aadaa siyaasaa Habashaa ka baqaa fi gizootiidhaan sodaadhaan beekamuu fi jijjiirama guddaa fiduu danda'a. Inumaayyuu namni garii Lidatuu Ayyaaloo Soqraaxes ta'uu deema. Soqraaxes murtiin du'a itti dabarfamee summiin itti kennamee ajjeefamuuf jennaan kadhatamee fi araara godhamee fi summii hin dhugini baasa jedhanii irratti walii galanii eegee araaramii kennamee fi akka du'anii kahuun waan jiru tokkotti aanin lubbuun yookaan ammoo jiruun hin qoratamne jiruu miti. Dhangaa yookaan ammoo mijuu summii kanaa qopheessanii hadhanaa qopheessan kan dhugee ilaala jedhee dhugee achumaan du'e. Lidatuu Ayyaalooleen odoo du'aa arguuttu jiru odoo hidhaa arguuttu jiru sodaa dhabee yoo itti gale taate kun dhugumaan Soqraaxis godha. Kunini boqonnaa addaa qabsoo Itoophiyaa yookaan Amaaraa jedhanii warra akkasittuu faarsuttu jira. Warri garii Lidatuu lakki wanni kunini siifi ingitu siifi hin madaalu asuma biyyala kan taa'ee qabsaa'ee biyyala kan taa'ee falmadhii qabsoo Amaaraa hogganii tarsimoo siyaasaa baasii jaarmaayinsa uumi ittiin deemi malee dhiirummaa gosa tokkoo taphachuun gootummaa gosa tokkoo taphachuun balaa gosa kanaatiif uf saaxiluun hin barbaachisu. Keessattuu nama rakkoo nagaa rakkoo fayyaa qabdu waan taateef as yaalii argachaa Ameerikaattu siyaasaa keessattuu hirmaachuutu si wayyi malee fagoorraa wanni ati balaa kanaaf uf saaxiltuu fi hin jiru jedhanii akkasii dubbachaa jiranii. Lidatuun garuu naa yaaduun keessan sirriidha. Naqiquun keessanillee sirri goota of goota yookaan ammoo gowwanaan jettanii yaaduun maltanii angaruu murteeffadhee jira dandeettan jajjabeessa yookaan na dura gora jedhee barreessa jira. Akkuma isin agarsiisettu Lidatuu Ayyaaloo faati warra heera humnaan diiguu fi akkasumas yakka shororkeessaatiin shakkamanii ka biyya keessa 47 hidhamanii ka biyyalaa ka barbaadamaa turanii maqaa warra ka durattu isin garsiisun keessa jiranii obbo Lidatuu Ayyaaloo amma an biyyattuu galee
biyyattuu eegii galeen dubattu waan irratti dhiyaate kana dura dhaabbadhee falmadhaa jedhee jira. Akka hundaafuu murtii inni murteessu kana yoom akka inni hojii irra oolchuu laaluu deemna. Obbo Lidatuu Ayyaala akkuma duratti dubbadhu yoom akka biyyattuu galu hin gabaasne hin addeessine. Garuu biyyattuu galuun durattu miidiyaalee adda addaa irratti dhufee yaada isaa akka addeessu yaada isaa akka ibsu naquba qabaadha naa beeka jedhee akka inni lallabatu asuma irraanu ammumaan tanaayyuu akeekaa jira. Kanaafuu miidiyaa hedduu irra mammaree yaada kennachuu deemaa. Achiin dubattu gaafa galuu ni dubbata ni labsa garuu ammattuu ni galaa jedhee dubbata malee yoom akka galu hin beekamne. Kun warra biyya keessattuu qabame warri kun cuftunuyyuu yakka heera biyyaa humnaan diiguu fi akkasumas shororkeessummaadhaan shakkamanii biyya keessattuu qabamanii warri biyya ala jiranii kan barbaadamanii durattuu isin garsiisee jira. Obbo Lidatuu Ayyaaloo murtii gosa kanaa murteessee jira. Kan oduun kunini oduu ammaan tana dhalachaa jirtu waan taateef yaada kan irrattuu yaada mirgaa bitaa dhiyaatu waan adda addaa isin biraan ni gahuu deemna. Obbo Lidatuu Ayyaaloo jechuun yoo biyyattuu gale taate warra listiin isaanii asiin gadi jiran kan keessa namni lamin jechuun to'annoo mootummaa jala ooluu deemanii yookaan qabamanii jiranii warri barbaadamu ka gadafe xiqqaachuu deeman jechuudha. Maal jennaan Gooba Sisaay qabamee jira. Obbo Lidatuu Ayyaaloo qabamee jira. Warri kaan warra Awurooppaa yookaan biyya alaa Ameerikaa jiran jechuudha.